biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuudhaaf karoorfame hangiyoona biqiltuun biiliyoona 9 dhaabbatee jira jedhan. Biqiltuuwwan hangiyoonaa dhaabbatan keessaas qorannoo marsaa jalqabaa gaggeeffameen biqiltuun harki 85 qabachuusaas himaniitiin jiru. Godina Gujiitti sosochii dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan miliyoona 100 ol dhaabamuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru himame. Godina Gujii aanaa doolaar heddeetti dhaabbiin biqiltuu qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachise gaggeeffame Xilahuun Badhaadhaa gabaasa dabalataa qaba. Godina Gujii aanaa doolaar heddeetti dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa ganda daandee sulula barkoo dhakaa diimaa lafa hektaara 877 irratti hooggantoota mootummaa abbootii gadaa fi qaamolee hawaasaa garaagaraa aanichaatti gaggeeffame kana irratti qooda kan fudhatan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa fi kaadhimamaan mana marii caffee Oromiyaa paartii badhaadhinaa obbo Taarraqanii Bulultaa akka godinichaatti hojii ashaaraa magariisummaatiin waggoota 3 darban biqiltuuwwan mukkeen gosa garaagaraa dhaabbatan haala gaariirra kan jiran waan ta'eef karoora bara kanaaf qabame milkeessuufis hunduu gahee isaa bahuu qabaa jedhan. Biqiltuun kanaan dura dhaabate qabachuusaa arginee jirra. Kan uummati kanaan dura hojjete hardhalle immoo uummanni filannoo geggeeffamaa jiru kana giddugaleessa godhachuudhaan misoomaan kabajuudhaaf uummannis qaamni nageenyaas waliin qindaa'ee duula dhaabbii biqiltuu yookaan ashaaraa magariisaa kana geggeessaa jira jechuudha. Itti aanaan koomishineera koomishinii ispoortii federaalaa fi kaadhimamaan paarlaamaa paartii badhaadhinaa Shaambal Duubee Jiloo gama isaaniitiin dhaabii isa callaa ladoon ta'in biqiltuun tun akkasiin gara duraa lattee akkasii ol baatu uummata asii beekuun isa kunuumsee akkasitti deemsisu kan jedhudha. Amsal kan dabarsu. Bulchaan bulchiinsaa godina Gujii obbo Taaddalee Uddoo haala agiroo iikooloojii godinichaatiin aanaalee gammoojjii fi badda dareetti waqtiin kun waqtii rooba guddaa waan ta'eef carraa kanatti gargaaramuun biqiltuu dhaabuun murteessaadha jedhan. Agiroo iikooloojii amma kan wal qabannee yeroo nuti rooba guddaatti argannu amma waan ta'eef yeroo kana keessa yoon dhaabin biqiltuun gammoojjii keessatti dhaaban bu'a qabeessa ta'uu waan hin dandeenyeef kanaaf dhaabame. Hojiin paartiin badhaadhinaa hojjetu filannoo giddugaleessa ka godhate qofa osoo hin ta'in uummata giddugaleessa ka godhate jijjiirama biyya kanaa giddugaleessa ka godhate waan ta'eef akka carraatti wal simee deemaa jira jechuudha. Yoo filannes kana caalaa hojjannaa jechuudha. Itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii obbo Nageessaa Waaqoo akka waliigalaatti sosochii dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan gosa adda addaa 4 dhaabbiif qophaa'an miliyoona 100 fi miliyoona 21 keessa rooba arfaasan gargaaramuun aanaalee gammoojjii 7 fi badda daree 2 keessatti biqiltuuwwan miliyoona 29 fi tuqaa 8 lafa hektaara 19,000 fi 693 irratti qonnaan bultoota 97 hirmaachisuun hojjetamaa akka jiru eeruun hojiin dhaabbii biqiltuu kunniin qindoomina qooda fudhattoota waliin geggeeffamaa akka jiru himaniiru. Akka waajjira qonnaa qabeenya uumaa duwwaa tontin dhaabbati bosonaa jira, abbaa taayitaa jijjiirama qilleensaa jira, biqiltuus dabalatee qophii lafaas dabalatee karaa qindoomina qabuun sektoroota kana sadiiniin sadarkaan jiru godina egaa aanaatti qindoonne aanaalee jenne kan hunda keessatti karaa kanaan sochoonne amma akkuma argitan kan hawaas bal'aan bahee dhaabaa jira. Abbootiin gadaa fi qaamoleen hawaasa garaagaraa dhaabbii biqiltuu irratti qooda fudhatan dubbifne tokkos dhaablee biraa deemuu qofa osoo hin ta'in kunuunsuun dhaloota boruuf dabarsuu qabnaa jedhan. Biqiltuu dhaabuun jireenya namaa dhaaban jechuudha. Jireenya namaa walii ideemaa barnoota namaa walii ideemaa wanni kun waan guddoon fooyyessaati. Biqiltuun tuni amma akkuma dhaanne kana balleessuu adoon ta'in waaqaan birallee nama cubbuu waan ta'eef warri naannoo kana kunuunsee horiirraa eegee namaan to'atamtee akkasiin guddattu barbaada. Bu'aan biqiltuurraa argamu waan baay'ee waan ta'eef waan baay'een ibsamuu danda'a. Kanaanii dhalootaa gara dhalootaa akka ittiin dabarsinu karaa kana waan ta'eef haalleen gahee kiyya hirmaannaa kiyya hin baay'eedheeti asitti argamee jira. Biqiltuu kana dhaabuu callaa adoon ta'in waan biqiltuu kana amma eeganni dhaabameen duratti bu'aa hadhaa callaa adoon ta'in bu'aa dhaloota boruutiif nu xaqqaba jennee nuti illee bu'aa kana beeknee asirra hirmaanne. Badhaadhinaa godina Harargee Bahaa Naaguraa Hawwaatti duula nama dadhaa gaggeesse Jamaal Ibrahim dabalata qaba. Paartiin badhaadhinaa godina Harargee Bahaa Naaguraatti bakka miseensonni fi deeggartoonni paartichaa kumaatamaan lakkaa'aman argamanitti duula nama dadhaa gaggeesseetti jira. Badhaadhinni nageenya waraannee eegalame kan itti fufsiisu. Badhaadhinni wal arrabsuurra wal haammachuu, wal jibbuurra wal jaalachuu, gamaa gamanaa jecha walitti darbachuurra akkuma aadaa sirna gadaa keenyatti marii fi marabbaadhaan. Xarabeezaa irratti wal falmee aadaatii fi wal moo'insa jechaatii fi aadaatiin paartii amaru kana filachuun nageenya waaraa fiduudha. Badhaadhinaa wajjiniin gara fuula duraatti tarkaanfannaa baay'ee isin jaalannaa.
baay'ee isin kabajna baay'ee amaanaa keessan fudhachuudhaaf qophoofnee jira. Bulchaan aanaa Giroo Obbo Dachaas Tahaa paartiin badhaadhinaa paartii federaalizimii dhugaa hojiirra oolchuuf hojjechaa jiru jedhan. Uummata keenya bal'inaan kan deebisaa jiruu fi hanga ammaa kan hin deebine ammoo karaa ittiin deebi'u haala mijeessee waan jiruuf shakkii tokko malee akka deebi'us kan isin mirkaneessu ta'uu barbaanna. Itti gaafatamaan siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Harargee Bahaa Obbo Mahammad Usmaan. Paartiin keessan paartiin keenya ka badhaadhinaa dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuu dhufe. Dimokiraasii dhugaa san immoo shaakalli isaaniitiin gamoota keessattuu hojiilee gurguddoo hojjete keessatti hawaasni keenya aanaa Girawaa fakkeenya guddaadha. Hawaasni keenya aanaa Girawaa waa hedduu nama barsiisuu eegala. Kanaaf waggoota lamaan sadan kana keessatti seenaa biyya kanaa jijjiiruudhaan gama siyaasatiin siyaasa qarqaratti dhiibbateerraa siyaasa gidduutti kan fide uummata Oromoo paartii badhaadhinaati. Hogganaatti aanaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Bantii uummanni Harargee akkuma deeggarsa paartii badhaadhinaa qabu bifa garaagaraatiin agarsiisaa ture filannoon karaa nagayaatiin akka xumuramuufis hojjechuu qabu jedhan. Paartiin kun yeroo itti hoggansa mul'ata qabu hoggansa isin keessaa ba'een hoggansa fuulduratti biyya kana tarree biyyoota guddatanii dhaabuudhaaf gaggeeffamaa jiruun paartii hoogganamaa jirtu waan ta'eef filannoon bara kanaa yeroo itti seenaan uummata keenyaa ol guddatee dhaabbatee fi ol ka'ee boqonnaa haaraa keessatti galmaa'e waan ta'eef uummanni godina Harargee Bahaa uummanni aanaa Girawaa akkanatti miidhagdanii dhufuun keessaniin filannoo kana milkeessuutu isinirraa eegama. Jiraattonni aanaa Girawaa paartiin badhaadhinaa paartii sabaaf sablammoota hunda ija tokkoon ilaalu waan ta'eef filachuuf qophoofnee jirra jedhan. Amma sabaaf sablammii Itoophiyaa tan ijaaruudhaaf nama kaayyoo guddoo qabu waan ta'eef paartiin badhaadhinaa saba keenya qofa osoo hin taane saba hundaa'u akka rabbii fi addunyaan jaalatutti walqixa godhuu isaatiin jechuudha. Wanta tajaajilamat wanta uummataaf dawaa qabdu uummata milkeessitu uummata guddiftu jennee xiqqaa fi guddaa keenya dhaabnee bira jiraannee filachuudhaaf qophiidha. Guyyaan irraa kun deeggarsa paartii badhaadhinaatiif baane. Paartiin badhaadhinaa paartii dargaggeessaati. Dargaggeessaan ijaaramtee akkaatuma ammaan tana biyyi teenyarra jirtuun waggaa sadii dura hoggansa dargaggeessaa gamana fiddee ganda keessaa sadarkaa federaalaa irraa hanga gandaatti dargaggeessaan ijaaramte jechuudha. Har'a isii tana sagalee kenninee fi fuula duratti filannoo waan gamana deemuuf isii tana deeggarsa goonee fi isin cinna jirra jechuun agarsiisuudhaaf bakka kanatti walitti qabamne jechuudha. Paartiin badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabbeetti bakka miseensonni fi deeggartoonni isaa argamanitti duula filannoo gaggeesse. Firoomsa Abdallaa. Paartiin badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee hiriira nagaa bahuun duula filannoo gaggeesse. Kaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa caffee fi paarlamaaf dhiyaatan miseensotaa fi deeggartoota paartichaa wal baruun kaayyoo paartii badhaadhinaa deeggartoota isaaniif ibsaniiru. Hirmaattonni hiriira deeggarsaa kanarratti argaman paartiin badhaadhinaa paartii biyya keenya gara fuulduraatti ceesisu waan ta'eef deeggarre jedhan. Biyyi kun erga paartiin badhaadhinaa gama kanatti dhufee waggoota lamaan kana gidduutti hojiin baay'een gurguddaan hojjetameera jechuudha. Kanaaf karaa diinagdeetiinis yoo fudhanne hojiileen gurguddaan amma jedhamne biyyi kun ittiin jijjiiramte waggoota sadeen kana gidduutti hojiin gurguddaan hojjetameera. Kama siyaasaatiin yoo fudhanne paartiin keenya gara kanaatti dhufee karaa siyaasaatiin hidhamtoota hedduu karaa bilisaan gadhiisiseera. Hojii hammana jedhamne jechuudhaan hojjechuu danda'eera jechuudha. Paartii badhaadhinaa wanni deeggaruuf waanuma deeggaramuu qabuuf ce'umsa biyya kanaatiif abdii guddaa waan irraa qabnuuf humna qabnuuf beekumsa qabnuun tumsaa jirra jechuudha. Magaalaa kanatti qabatamaatti hawaasa biratti waan hedduu tokko cunqursaa sabaas ta'ee cunqursaa nama dhuunfaa yeroo itti dhabamsiifame walqixxummaa yeroo itti dagaage keessaa dimokiraasiin biyya kana keessatti immoo qixa hundaan hunduu akka keessatti shaakalu walitti ta'e gaaffii uummataa waliigalaa deebisaa jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti paartiin badhaadhinaa kun filannoo keenya yoo ta'e biyya kana hin ceesisa jennee waan yaadnuuf kanaaf har'aan deeggarsa kana abbaan. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Daabee obbo Abdulqaadir Xayyibuu. Uummanni kutaa magaalaa Daabee akkuma miidhaganii deeggarsa baatan kanatti paartii badhaadhinaa akka filattan waamichan isinii dabarsa. Mallattoon keenya ampuulii fuudha. Badhaadhinna filadhaa. Badhaadhinaa wajji fuuldurri keenya ifaa
Horaa bulaa. Caffeef kaadhimamaan paartii badhaadhinaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu kaayyoo fi tarsiimoo paartii keenyaa hubattanii akka paartii badhaadhinaa filattan jechuun dhaamaniiru. Kaayyoo paartii keenyaa waan hubattaniif biyya kana ceesisuudhaaf qophaa'ummaa qabnu waan beektaniif waan hubattaniif nu filachuudhaaf waan murteessaniif bifa kanaan argamuu keessaniif ammas irra deebi'ee baay'ee isin galateeffanna. Paartiin keenya yeroo laalu haaraadha jechuu danda'ama. Paartii of haaromsee as ga'e waan ta'eef bifaan qabiyyeedhaan jijjiiramee paartii rakkoolee biyya kanaa hundeerraa qoratee xinxalee sirreessuudhaaf paartii hojjechaa jirudha. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Muhammad Guyyee paartiin badhaadhinaa paartii hojii qabatamaa hojjechaa jiru waan ta'eef filannoo keessan paartii badhaadhinaa haa ta'u jedhan. Hawwii biyya keenyaa kan ta'e badhaadhina gara fuulduraatti gahuudhaaf hawwi nu sana maqaa isaa godhee moggaafatee paartii ta'ee har'a ammoo waggaa 2-3 biyya bulchuu qofa osoo hin taane biyya qarree diigamuu irra geessetti hin jirti baraaruudhaan biyya taatee akka dhaabbattu garuu biyya cimtuu ta'uu akka dandeettuuf paartii carraaqaatti hin jiru. Paartii haala uummata keenyaa beekee qormaata keessatti qoramee bahee uummata keenyaaf hoobii ta'ee. Godina Arsii aanaa Xiyyoo fi godina Iluu Abbaaboor aanaa Bureetti paartiin badhaadhinaa duula filannoo gaggeesse. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaalee kanneenii Abdiisaa Dirbaatu dhiyeesse. Godina Arsii aanaa Xiyyootti paartiin badhaadhinaa hiriira ba'uun duula filannoo gaggeesse. Kaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa aanaa Xiyyoo paartiin badhaadhinaa yoo filatame fayyadamummaa uummata mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu simani. Miseensonni fi deeggartoonni paartii badhaadhinaa hiriira deeggarsaa kana irratti hirmaatan misooma jalqabame galmaan ga'uu fi paartii badhaadhinaa filanna jedhan. Paartiin badhaadhinaa jalqaba paartii misoomati, paartii nageenyati, paartii uummata hunda bakka tokkotti ija tokko laalu paartii badhaadhinaa waan ta'eef paartii badhaadhinaa filachuuf ejjennoo kiyya ibsuun ba'ee. Paartiin badhaadhinaa kun waan inni nu fide, waan inni nu hojjete waan beekuuf paartiin badhaadhinaa kun uummata ammachoo, uummata addaa waan hin taaneef walitti qabee ammatee obbolummaan bakka ga'e bakka taa'etti uummata ofitti ammachoof waan qophaa'ee isa filadhaa jedheetu uummata kiyya ofitti qabee anillee paartii badhaadhinaa kana filadhaa, ampuulii filadhaa. Bulchaan aanaa Xiyyoo obbo Gammachuu Araddaam paartiin badhaadhinaa kallattii hundaan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf ni hojjeta jedhan. Hawaasa mataan isaa jaalala labsu, obbolummaa balbaloomsu jedhee kiyya qofa osoo hin taane kan keenya jedhee paartii ejjennoodhaan qabsaa'u. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Arsii fi kaadhimamaan paartii badhaadhinaa aanaa Xiyyoo Dooktor Dhugumaa Addunyaa sirnicha irratti argamuun ergaa dabarsaniin irra caalaa ka hojjennu adda qofaaf osoo hin ta'in ijoollee keenya ka fuulduraatiif paartii keenya kan adda godhu kana nus filatamnee gaafa achi seennu qabatamatti waan mul'atu waan lakkaa'amu waan immoo jireenya uummata keenyaa sirriitti mul'isu keessattuu dhaloota egeree dhaloota boruu ijoollee amma asitti arginu kana fuuldureen isaaniif akka ta'uuf hojjannaa nu filadhaa ulfaadhaa. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni fi deeggartoonni paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Bureesiim duula filannoo geggeessan. Bulchaan aanaa Bureem obbo Garramuu Hambisaam paartiin badhaadhinaa dimokiraatawaa fi aantummaa uummataa waan qabuu fi paarticha filadhaa jechuun hawaasaaf ergaa dhaaman. Mootummaan nuti hundeeffachuuf adeemnu mootummaa dhalli namaa dhala namaa ta'uu isaatiin qofaan yaadi isaa kabajamuu qaba jedhee amanudha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaaboor obbo Salamoon Taamiroo paartiin badhaadhinaa ijaarsa biyyaa obbolummaa fi sabdaneessummaa irratti hundaa'ee ijaaruu fi kutannoon hojjechaa jiraachuu dubbatan. Ijaarsa biyyaa hundaan ta'e obbolummaa kan of keessatti qabatu. Ijaarsa biyyaa hundaaf ta'e fayyadamummaa hundaa kan mirkaneessu.
ijaarsa biyyaa hundarraa ta'e hirmaannaa hundaa kan gaafatu paartiin badhaadhinaa paartii sagantaa siyaasaa akkasii qabatee kan socho'udha. Tianan Directorate Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Obbo Barraa Boosee duula filadhaa paartiin badhaadhinaa aanaa bureetti qopheesse kanarratti argamuun filannoo marsaa jaaffaa fi biyyattiin geggeessitu amanamummaa fi haqummaan akka geggeeffamuu fi uummanni ga'eesaa bahuu akka qabudhaaman. Filannoon kun filannoo nagaa, filannoo amanamaa, filannoo diimokiraatawaa ta'ee uummata keenya birattis, uummata addunyaa birattis, warra nuun dorgomuu birattis fudhatama kan qabu akka inni ta'uuf qabsoof karaa nagaatiin uummanni keenya ofii isaatiin murteessee mootummaa mataa isaatti akka inni hundeeffatu kan barbaadamu. Deeggartoonni fi miseensonni paartii badhaadhinaa hiriira deeggarsaa irratti argaman jijjiirama jalqabame itti fufsiisuu fi cimanii kan hojjetan ta'us himanii jiru. Humna keenyaan, yaada keenyaan, sagalee keenyaan, humna guutuudhaan deeggarra. Paartiin badhaadhinaa paartii guddaa, paartii biyya kana keessatti jijjiirama guddaa galmeessisaa jirudha. Keessumattuu gama nageenyaatiin rakkoon nageenyaa guddaatu biyya kana keessa ture. Rakkoo nageenyaa kana marii uummataatiin akkasumas immoo olaantummaan seeraa kabajamee nageenya guddaadhaan biyya kana keessatti hojii nageenyaa akka hojjetamuuf paartii carraaqaa jirudha jechuun danda'ama jechuudha. Kanaaf paartiin badhaadhinaa paartii deeggaramuudha. Finfinnee irraa oduun guyyaa kanaa kanneen turanii abdiin adaamarraa isin eegaa jira. Gama keenyaan oolmaa gaarii. Amboo fi warreen istiidiyoo Finfinneen galatoomaa jecha oduu nabirattaaf isinitti hima. Jiraattonni magaalaa Shaashamannee nageenya magaalaa isaanii eeggachaa filannoo biyyaalessaa rakkoo tokko malee akka xumuramuuf ga'ee isaanii kan ba'an ta'uu ibsan. Mahammad Awwal Qaasim dabalata qaba. Piroojeektiin qindoomina hospitaalota Itoophiyaa qulqullinaaf jedhu waggoota 8 dura wayita eegalutti fedhii tajaajila wal'aansaa guddaa gaaffii qulqullinaa waliin ga'iinsa dhaabbilee fayyaa meeshaalee wal'aansaa dhiyeessii qorichaa fi humna namaan wal qabatee ka'u furuu kan kaayyeeffate ture jedhan ministeera fayyaatti daayirikteerri olaanaan tajaajila fayyaa obbo Yaaqoob Sammaan ሕክምና አገልግሎት ለማሻሻል የሚሰሩ ትልልቅ ኢኒሼቲቮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው